Umriin keessan waggoota 20 keessa jira yoo ta'e wantoota cinqamuu fi hin qabne 3 kan wajjin ilaallu ta'a. Deebii namootni umrii 60 fi isaa ol ta'an deebisanidha. Tokkoffaa, hiriyaa jaalalaa qabaachuu. Hiriyaa jaalalaa qabaachuun wanta umrii kana keessatti dirqama ta'ee miti. Sababni isaa immoo fuulduratti yeroo dheeraa ni qabdu waan ta'eef yeroon kun yeroo isin itti of barbaaddanii argachuu qabdan, abjuu keessan milkeessuuf qabsaa'uu qabdanii fi yeroo isin ofii keessan wajjin wal baruu fi abjuu boruu keessan itti qopheessitan waan ta'eef yeroon kun yeroo isin dandeettii keessan isa addaa itti adda baastanii beektanii fi milkaa'ina keessan boruutiif itti of qopheessitan waan ta'eef. Garuu warroonni hiriyummaa irra jirtan yoo gaarii ta'e itti fufaa, yoo wal sobuu fi wal sossobuun baay'ata ta'e dafaa keessaa ba'a. Lammaffaa, qabxii gaarii. Qabxii yookiin gireedii gaariif cinqamuu. Dhugaadha, barataan kamillee qabxii gaarii qabaachuuf ni cinqama. Haa ta'u malee kan isin irraa eeggamu wanta gochuu qabdan gochuudha. Beekumsa argachuu qabdan argachuudha. Wanta baratan san sirritti cimtanii beekuu fi beekumsa dhugaa sammuu keessatti hambifachuudha. Sababni isaa cinqamuun keessan homaa dabaluu waan hin dandeenyeef. Qabxiin keessan ol ka'ee jechuun jireenya keessan kan biroo milkaa'e jechuuti. Qabxiin keessan akkasuma gadi bu'e jechuunis jireenyi keessan kan biroo hin milkoofne jechuuti. Sadaffaa, nama milkaa'aa ta'uu. Umriin 20 kun umrii kufanii ka'uuti. Yaalanii milkaa'uu fi milkaa'uu dhabuuti. Boru maal akka ta'uu qabdu hundee lafa qabsiisuu malee umrii milkaa'inaa itti of madaaltanii miti. Umrii ani milkaa'ee ani immoo hin milkoofne, ani nama milkaa'aadha, ani immoo nama milkaa'aa miti jettanii itti of qeeqxanii miti. Umriin milkaa'inaa boruuf imala itti eegaltanidha malee. Kanaafuu wantoota gurguddoo 3 umrii keessan 20 irratti yookaan 20 keessatti cinqamuuf hin qabne. Tokkoffaa, hiriyaa jaalalaa qabaachuu. Lammaffaa, qabxii gaarii yookaan gireedii gaarii qabaachuu. Sadaffaan, nama milkaa'aa ta'uu.